Hayyee Ahmadi sirba hiriyaa dhugaa jiru kana akkamitti hiiteeti hawaasa keenya kana bira akka gootame. Kana akka mataa kiyyaatti mootummaanis akka nu hubatu gaabii gatana. Hayyee Akka gartee hoomii gama biraatti nu neeyne nuti akasaa ta'uu nu beekuu irraa jechuudha. Hiriyaanis akka bika biraas hin ganne sirbii maal jaa? Hiriyaa dhugaa fira gaafa rakkoo. Ibiraan indabee hundaa keessa tokko. Hiriyaa dhugaa fira gaafa rakkoo. Ibiraan indabee hundaa keessa tokko. Warra gaafa bal'oo fira koo fakkaatee qoflee naan taphatu. Arrakkoo mudannaa na bakkaatti martu. Arrakkoo mudannaa na bakkaatti martu. Vaayirasii Oromoon jarraa 500 ittiin gabroonfame. Anilleen sanumaan qabame barkunoo hidhame. Hiriyaa dhugaa fira gaafa rakkoo. Ibiraan indabee hundaa keessa tokko. Hiriyaa dhugaa fira gaafa rakkoo. Ibiraan indabee hundaa keessa tokko. Warra gaafa bal'oo fira koo fakkaatee marsee naan taphatu. Arrakkoo mudannaa na bakkaatti martu. Jedhi walalooni. yaa salaam har'a garuu hidhaa keessa baatee jirta galata rabbiiti. Hundi keenya warraan tana hidhaa keessa hin jirru. Sammuunis yaadaanis waa hundaanuu qaamaanis hidhaa keessa hin jirru. Kanaafuu ergaa hedduu dabarsaa walleen kee kuni waa'ee hiriyaa irratti baay'ee galatoomaa jechuu barbaanna.